والله akkasuma nama bareedani. Isin tola jetteerteeti maal jedha? Yeroo baay'ee sitti dhiyaadhee siin miidhu. Yaa parsantii dhibba keessaa 75 isin mootummeessa. Garaallee namaatti waan ta'eef. Yaa isin miskiina galaan fixin. Namummaan hin dhufee lafa namummaan hin dhufee lafa siilessa ka dhufee lafa baradha. Lafaanuu si barsiisa. Yoom dhuftare? Maal na barbaachisa? Homaa si hin barbaachisu. Qayyachuu qofa si barbaachisa. Gaafni xiyyaara akka boruu kana kortu. Kanaaf. Maa garaaf si ciniin haare? Qallachuu qofa jetteemi? Qayyachuu. Okay, qallachuu qofa jettee itti gammadeen. Okay. Mul'in agarsiisaa jirta edda qallachuu qofa jennaan. Garaa keessatti keessatti agarsiisu jira barsiisni. Masha Allah, masha. Anchi simin quxur nesh. Meti qochi dubat. Naam. Ko dubat qame. Maali ga viizaadhaaf illee gaafatumti suuraa guutuu gaafasuma si argaasni. Oh. Suus okeeki. Masha Allah. Haa ta'u ka. Jireenyi akkam adara? Dimta? Ayro? Hey. Annu fe'aa beebii taa'uun jaalladhu laa mataan akkana na xiiraa yoon hojjannu. Wallahi. Hojii jaalattaa? Inuman baraadha malee yoon taa'e. Waan biraa dhiisi. Maal shamarranuma akkanatti ergata subhaanallah. Ho'i takkallee ergatte. Astaghfirullah, mana dokter asliin jiru na fideemu. Ma astaghfirullah waan shayxaan argite fakkaata irra ilmoo namaati. Shuxa. Ni gammade kaa doktor. Namni gammade astaghfirullah jedha re alhamdulillah jedha. Kun sheekan argitu kan. Alhamdulillah, sorry doktor, alhamdulillah. Nagaya. Nagaami doktor jirtu. Fayyaa eessarraayi. Waan gaara kana gubbaa jiru na fakkaataa raayyoo amma. Mucattiin hara dhaabadhu na dubbise ayyees. Eessarraayi. Oo maalirraa? Achi biyyaan durbaa. Eeyyen doktor. Dhiirri Biyya fikirii lafa kufterraa. Oomanii san dhiirri hedduun jiru bannaati shimanuma ijaazaa akkamitti jiraattan. Walla fikiriin doktor lafa kufe. Anaake rakkoon kun waggaa 8 waggaa 7 dura warra Dubaayilee mudatee ture waggaa 7 dura dhalaa 50 mana tokko keessa galaa gaafa Suudaan. Doktor warri Dubaay amma baay'ee tiraansfer gara ofii godhatanii jiran. Yaa warri Dubaay amma maashaallah quufanii miti amma quufanii maashaallah guyyurra. Ati amma egaa Omaan dhaqee waggaa meeqa? Sharbii tolfannaa doktor isin walii haa viidiyoo noora abduu biyyiti. Waan asiin jedhu dhagayuuf maalinaa ta'in akka maraata waggaa meeqa egaa Dubaay hin dhaqxe? Oomaa durga dhageemo. Waggaa lama. Waggaa maal takka lamaa tanamu? Waggaa lama. Birri itti biyyaa baateen waannaa deebiftere warra? Deebiseen jira Wallahi. Walla. Ufii wayinnaa bita jettee ergatte moo ifaa jettee sani jettee haatati ifa beete ergite dhugaa rabbi sitti ergu himi si kakachiisaa yoo adilitti. Walla ani ni waayinnaa bitaa jedheetuma ani erginee yoo waayin bitadhaa innaa warri didee waayinnaa bite malee. Bada sare maal haatatiin buna bitadhu jettuuni? Laa wanti bunaa adda kaa doktor. Maal sii bitarree? Hoolaa moo horii? Horii bitanii ribbisii kaa inni bira? Hoolaa horii miti kaa doktor hoolaa horii atta godha. Waa ammaa hojii galee wayitii fadhaa.
Hoolaa horii warraa bitee kaa doktor. lafa si bitanii Eeyyan abbaa manaa qabdaa biyya hin qabu. hin sobiin Hin qabu dhuguma suma bareeddu dhufe. lakkee nama ilmoo qabu fakkaata ilmoo takkas taatu biyya Ani moo? No doktor. amma mucattiin xiqqoon si gubbaa tunuyyuu ijoollee lama qabdaa dhugaa dubbatti argite ishee kan suduu je qabdi atiin Ani soba dhuguma dubbachuu jira. meeqa qabdi tokko uumaa rakkoon qabu An doktor hin heerumne. wallaahi Wallaa bitaa. jaalallee hoo qabda Suma bareeddu dhufe. jaalallee hoo qabda Jaaladhee ture garuu iyyuu biyya waan jirruuf wal arguu hin dandeenye malee. maalish nama hundatu yaadannoo akkasii qaba kutaa meeqarra jaalala eegal Kutaa torba jaaladhee ka'eetiini. suuta bannaati mucayyoon suusullee mudannoo akkasii waan qabduu booyaa jirti qalbiin cabe kutaa torbarraa eegalte Kutaa torbarraa eegalee jennaa warri keenya baadiyyaa biraa fuudhee magaalaan na galche. akkanuma bar አባትና እናት አንዳንዶቹ እኮ የፍቅር መቀስ ናቸው ከዚ ውጭ ሀገር ይፋ ጀላና መቆፈት ታላያ ሲበር ለሞ አፋን ሲጋፈት Hiriyyaatii ati akkanatti arge doktor. ጃርቱማ ማዚ ጀተረ ይፊን ጋፈት ትምት Isiin natti himtee bakka akka wal dubbistanii egaa warri keenya na dhoorke bakka mucattii xiqqoo ina bira kaan akka dubbisuullee yoo bishaan dhaqullee. አኪራ ከኑ Achi silkii nuukiyaa takka bitee isin naa kenne doktor. halkan wali bilbilta majjana Itoophiyaa karoon halkan saa shamboda kabri shanii zeni walin dawwalleere Osuma walii guyyaa lama walii dawwalleerru argan silkii san. warri si harkatti Saayilentii godhu wallaale doktor silkii. ስልኪ ጢቆ 11 ምናምን ይላል ሰሞ እሺ halkan sitti iyyite anaኛቱ ሰረ Iyyitee biddilinsi waliin maree doktorii. እሺ ምስኪነት ያወላ Sadhisuu didde doktor irrallee taa'e. ይጨልዙ እንዴ anaኛቱ ወላ አርሰናት ጃላላው ከፋልተ ያመናን ጀረም ዱመራ የቃማ ወልን አገረረ Bakka ata baadiyyaa galle adda faffagaanne innillee gara baadiyyaa hafee magaalaa galee bakka anillee kama magaalaa lallaalu jammare inni isis. jaalalli kabaadiyaati moo kamagaaraatti remi ay Garuu akka jalqabaa waan ta'eef kama baadiyyaa san turra. laga Baay'ee tokko. muka jala bardaafi keessa jala dhaabatanii karaachi goranii gamaa gamana nama ofirraa laalaa haasayan kabaadiyaa namatti tola Hidhaa hannaa sobnaa doktor. akkamitti re Bakka walitti dhiyaachuu nu dhorkan. Silkii sana akka walitti taasisan. magaalatti fira bira teettee baratte moo kilaasii barattootaa fi kireessaniitiin barataa turtere Magaalattiin maatiin cinaan qaraayyuu magaalaa biraa isaan mafiratti. guyyaa sanbattaniitiif galgala wakiin deemtanii ree magaalatti akka jaalala biraa keessa seenne wakii jennaan jira asfaaltii makana qabattee Itoophiyaatti barattoonni sun asii gattarte zoortee achi ol deebitu asfaaltiirra cammaa fudhan tokko ayni shaaworii yaanii san hin deemne Nin deemna yeroo tokko deemaa akkana gadiin buunaa gara biiftuu barii kana. Magaalaan inni itti barattus Shaashamanneedha. linichaafaa wal affeerta Waa walii affeeru gaduun teenu doktor maal qabna kiisii yoo maal qabnu wal mafaana deemna malee. osoo yoo san si beeke wallahi doolaara 50 si erga torbaan irraa guyyaa uhudii akkati bashannanta amma jiraaree lakkoofsa isaa qabdaa kan magaalaa kanaayyuu ka kophee waliin fixan kan Amma lakkoofsa isaanii hin qabuyyuu gisee dhufooma takka qabaddeen dhufne nafsee biyya malee. abshir dheertu moo gabaabduu Homaan jedhu garuu mucoo tana beektaa
media kana rayo wal benni mate. Bareeddi ilaali mee fuudhuu barbaada. Bareeddi mashallah. Intala ganda kiyyaati jedhee iccitiifitti mataara. Bareeddi ilaali meena. Bareeddi wallah doktor mashallah. Dubrummaa qaba minaamin jetti fuudhuu. Nakkoo mudhiin isii lakkoofsuma 8 amma si salfattee gadhuu katte maree leemna agarsiiste. Akka makki fi sanitti galgala waliin laayivii irra teenneetiin ababaa fa'aa bittee naaf fiddaa minaaminii jaartii ta'e dhiisii na fuudhii anatu si waliin deemaa naan jedhaa jirti maal jettaa? Afaan Oromoon beektu garuu rakkoon isii. Warra Finfinneeti. Abbaa fa'aatillee Oromoodha isii warra Finfinneeti Amaariffa malee hin beektu. Afaan wallaaluun rakkoo miti doktor. Dhiigaan Oromoo qulqulluudha sabboontuudhaayi. Abbaan isii akkas taanaan ni taate jirmata. Haadha seenaa dhiisaan jennu garuu shari'a haga furii eeyyamu. Isiin immoo irtaan barbaadu jette kaa. Irtaan barbaadu naan jette. No jaalala yoo qabaatte danda'uu qabdi kaa. Waan ati qabdu hunda waliin si jaalachuu qabdi doktor. Na intaati garuu na wajjin hin deemti. Ni deemti yoo gumatii isin dhiyaachuu didde malee. Dheertu wallahi laalimee sirriitti na laal intala biyyaati jechuun amma asirratti kun nu sadiin keessaa si xuranatti ana waan ta'eef isin Finfinnee anama Finfinnee gaafuma biyyaa bahu qofa achiin keessa bahe malee takkaa dhaqeen beeku afaan Amaariffaa kanallee sirriitti hin beeku. Rabbumaan na laaffise malee waliyyuu galuu hin dandeenyu isin Oromiffaan beektu ana Amaariffaan beeku yaadumaan walii galla gilee baay'ee si hordofaa baay'ee si jaaladha minaamin naan jetti siin haadha seenaa obboleetti xiyya seetiyyuu anatu amma misteenoo minaamin jedheen malee na amanaan jirtu. Ni taati kaa doktor jiru. Haati seenaa wayi dhageette sitti aarti gilee takkana jettuma. Wal beektan arseenati. Angaruu baraadha seenaa niistan hin jenneeyyuu. Biloo kufurraa haadha seenaa wayi dhageette sitti aarti. Laala haati seenaa maali? Mootiidha isiin hin biloo kamtu. Haafte tafa malee. Ati amma fuula duratti jaarsa akkamitti heerumuu yaada qabda ree ishee? Jaarsa maatii ofii kabaju. Yoo maatii ofii kabaje maatii kiyyaas kabajuu danda'a waan ta'eef. Jechuun furdaa moo qal'aa moo gurraacha moo diimaa moo malaaxa moo kamataa firiiti moo sheeka moo qotee bula moo naggaade moo barsiisaa moo min ayinat? Inni jiraami magaala dheeraa. Magala dheeraa qotee bulaa fa'aa yoo ta'e kalafa qabu. Yaani qotee bulaa daldalaa ta'u qotee bulaa ta'u osoo hin taane xiqqoo yaadu jechuudha. Hojii hundaa hojjechuu danda'a. Hojii halkanii fa'a. Hojii hojjettu kami hojii halkaniiti? Yaani yaadee nama jiraachisa jedheetii yaadu jechuudha. Hojii kami ka guyyaati moo halkanii yoo irra hojjete sitti tola? Guyyaati kaa doktor nama guyyaa ittiin jiraatan kana. Haadha garaati jechuudha sooma garatti nyaattu barbaada. Amma dubartiin baay'een gisee gaafadhu hojii anuu hin hojjedhaa ta guyyaa rakkoo bitu anuu hojjedhee isaayyuu jiraachisaa hojii halkanii sirriitti dandeenya rakkoo miti shamarran baay'een filannoon jira akkasi keemootu ta guyyaa. Ida maafi kuwees walla. Ixaana irratti arfataa jirti argitee jira du'aayii godhataa jirti shuuf argitee mi? Argaa jira ixaana olii gada ooftii musirii. Bakka nagaan ol kaasaami walitti dachaana xiqqoo haasofsiifadhee dhufaadhee. Ayyee. Jiraadhaa doktor. Baay'ee natti toleera si wal baruu kiyya. Inni qonjo. Thank you. Galatooma. Tole. Ijoollee oomaan hunda salaamata ittiin haadhaame ishii sareeti. Hayyee inshallah. Sagalee nu ta'a doktor. Maal irratti?
Ijoollee ooman kan akka ijoollee dhiirrolee gara keenya tiraansfer gochuuf eeyyamamu. እሺ በቃ ማራኮን እንጂ ነው ልቧኑ ሲ እርጋሽ ባዩ ወላልተ ባዩ ወላለ ዶክተር ገነቡ ስትነ ሚቲንግ ቦይ Devi kam chatti ko ado sifat wada saat sena alandu tak gara bara tabu tabu cha sabara ina go Doktor sana duftan gabu wallale gannabu sa to ke sirki chidu wallahi kidide walla gabu wallale doktor utalika Tilki jo tilki kuno akka jirame la tilki ke mal Samsung ki mo iPhone Samsung ya doktor la silki azran gad butte bakka akka korbo zero you switch go debite gider silki start yere banamu live mas deb no problem akadi ba or toki gutun gile wal bravo na akba ega nena kono tilki fikri Dide? Indi de doktor Chufika, chufun beitu? Silkin tun koya me charge itti goda o charge itti goda jufa mitti karbaa doftu wayti doktor يا ربي كي مالو ما شمر أمور تتوق مكرتات قاجيلا سيتو أفي يكوتو تنباتي كوت سامي مشتين أرتي باتي كوتاتي كوت deebisaa doktor لا ديش بك بقى ديمت ثانوية ماني كون كيرا مو كهرباتي كهرباتي مو كيرا من كثير kilaasiiti ya doktor وقالتا hojii fixee naan hin dhufe ما كلاسي ألقان قبضوري لفو مرفتا algaa qaba ميت ما شاء الله ألقا كما جارتي ترى رفتك قدا maal godhalee doktor kun bitta jaarsaallee tan ammadhee lafa kunoo راسي ميلي ركعتي رفتا إيه eeyyen هل كان يرمي سيدي دامي يرو توك quraana jala kaadhee rafaa quraana qara'ee ka'ee nan didu gaafa akka carraa osoo dadhabdee osoo hin qara'in ciifte halkan xiqqoo raftee shilim jettee kaatee sirraa badaa narraa badee mukeyyaaf ofirraa dhaamsaana oo'ee xiqqoo jedhu edee gizee hirribni sidii dhusan qalbiin maal sifeeti jechuun nama dooktoraati ittume mataan sihii miti namni guddaan manatti himate rakkoo qabu. wallahi laaziim banii akkami azzalan naqitine maal dhagaa'u namni shanii na jala taa'aa ooltan qara namni 42 maas soxxanne ani duwwaa waaqa gubbaa jimran fakkaata Kooloo kee kanas guddisuu 7,000 sii galchuu? naa galchaa Hayyee waan asi gaafadhe guutuu himi takka takka. Geemii taphannee ijoollee Dubaayitti ijoollee Bahreenitti boonta viidiyoo waraabbatu beektaa geemii taphadhuu namoota. namni taataaf naa godhu hin jiru kaa doktor Maal rakkatte ana jambak. Hin feetaa namooyyuu taphatte? hayyee Wallaahi. seenaa takka guyyaa tokko mucaa shaashamannee teennaa gammachiistee turte baay'ee natti tole gaafa sana. Baay'ee sitti tole. baay'ee natti tole Hayyee baga gammadde sareeti. Eshi. Gandummaa qabda argite homa mucaan shaashamannee ta'eef gammaddee bada saree. laa ilma namaa takkasi baay'ee gammachiisuun kee natti tola akkanumaan kutaa kamiinuu mucatu baay'ee tokko gammadee bara
Nama bu'ee jedhanii karaa nookii san gaffiigee. Wallahi. Adama video waraabatu hin beeytaare. Bafeen waraaba liiviin kee yoo ani irraa bu'ee mul'ata dugda duubarraan firii buusa. Egaa video waraabatu hin beeyne akkam goonare hiriyyaan qabdu. Kun roosiin tuni